Welcome Abdul Teach Media. Dhufajjira Abdul Teach Media. Warren channel kana faaraya taatan Abdul Teach Media like, share, subscribe, comment illee barreessa. Nu jajjabeessa isiniin jenna. Unit 1 Part 2 Economics Grade 11. Qabanne arras isni dhufnee jirra. Eesar dhaabne gaafa kan laallee turre waa'ee utility laallee turre. Arrammoo maal laallaa? Assumption of what? Assumption of cardinal utility theory. Kana jechuun warreen seera theory utility kana deeggaran jechuudha. Exception osoo jedhanii warra mormu beekadhu. Amma warra deeggaru kun amma seera kanaa waliin kadeemu jechuudha gabaa'umatti akka isinii galuuf. In this approach is based on simplifying assumption most of what which are individual here under what 1 2 3 4 naannoo kanaati. The consumer are rational. Asirratti immoo consumerin maali? Rationally dha jechuudha. Rational yoo gaani beektan. Consumer are rational. Kana jechuun the goal of consumer is maximize. Consumer is what? Maximization of their what? Satisfaction or utility given limited income and market price. Excellent. Qabaddu. Kana jechuun maali? Namni takka ati immoo wanta fayyadamtee jiru fayyadamaan tokko wajjin wanta raashinaali wanta silaa itti fayyadamee jiru fayyadamtoota galii fi gatii gabaa isaaniitiin kan daangeffame laala. Wanta gabaa sanii irratti jechuun gatiin gabaa sanii hangana jirti wanni inni raashinaalii akka raashinaaliittis gatiin gabaa saniitii fi gatiin ammaas namichi san qabu wal madaalee yookaan wal gitu ta'e. Ammallee ilaalcha keessa galchuudhaan namichi sun wanta silaa itti fayyadamee waan bitachuudha keessa yoo itti gammade yookaanis irraa milkaa'e yookaan faayidaa isaa kan guddisu yoo ta'e wanni san consumer rationalidha bakka. Excellent. Kanuma jechuu bakka. Dabri. Yoo siingallee koomantii irratti gaafis isiniif keenya linkii jala isinii keenya ni hordofta waa hundaanuu. Inni lammaffaadha. Tokkoffaa laallee jirra. Lammaffaa ordinal measurement of utility. What? Ordinal measurement of utility. Utility is not absolutely cardinally measurable. Kana jechuun maal jechuudha? Wanta takka jechuun faayidaa waan takka ittiin safartee faayidaa san hangam takka akka ta'e itti beekuudha. Faayidaan guutumatti kardinaalii yoo safaramu jechuudha. Hindaan ga'uu enne gaa'oo reefuun tana akka nuti safaramu maali? Fedhii ilma namaa hindaan ga'uu waan jenneef faayidaan safaramu sunis maali? Safaramuu hin danda'u. Yookaanis kun jechuun amma fayyadamtoonni meeshaatti fayyadame san irratti bada adda addaa yookaanis waan adda addaa ajajuun sadarkaa silaa itti fedhiisaa guutatutti jechuun namni takka namuu fedhii garagaraa qaba. Waan silaa ajaje san filachuudhaan waan san ofiisaatti fidee ofiisaatiif oolchu. Namni hundi fedhii garagaraa qaba waan ta'eef. Kanaaf maali? Measurability jechuudha. This because consumer are required only to order to rank. Yes, kanuma jechuudha. Kana jechuun sadarkaa silaa ani barbaadutti waan silaa ana jedhe sadarkaatti yaa hojii deemuu hin dandeettu. Ani sadarkaatti jetti waan sanniin godhadha. Ati sadarkaatti waan sanni godhatta jechuudha. Kana jechuun rank their form of performance for what? Various bundle for commodity. Ilmi nama hundi commodity isaatti ilaalamaa jechuudha. Isuma kanaan adda ba'aa jechuudha. Inni sadaffaa diminishing marginal rate of substitute jechuudha.
MRS marginal rate substitute khana jechuun maali amma khot asirratti ilaali diminishing marginal rate of substitute jechuun yeroo laallu mahana wanta silaa guutachuu qabdu san jechuu wanta silaa guutachuu qabdu meeshaaleen ati guutachuu qabdu yookaan akka silaa ati barbaadu san si ta'uu danda'u hundinuu maali achirratti meeshaalee kanneen wal bira qabdee jechuu hangam takka ilaaluu yookaanis hangam takka inni sun walit dhufee filannoo kiyyaa wajjin dhimma kiyya naaf gaya yookaanis dhimma kiyya naaf galcha wanta dhimma irraa itti qabdu san jechuu wanta dhimma itti hin qabne dhiistee haa dhimma itti qabdu san gadi aantiin ajajuu gartee kan amma silaa ati dhimma itti qabdu san si qaaleera kaa saniif wanta silaa dhimma itti qabdu san dhiistee haa dhimma itti hin qabne ni jiraa miti isuma san lammaffaa daraja amma inferiyer gudii qaree fenneen san isa san bakka buusuudha jira keenya dhageeffadha asirratti maalirra dhaabbatta asirratti fedhii diimaandii takkaarra dhaabbatta namichi takka diimaandii waan ajaja silaa guutuu waan silaa ajaja guutachuu danda'u san wanni inni silaa dhaqeef sun gatiinsaa haayilii guddate waan gatiinsaa guddateef wanti silaa inni meeshaan silaa isaaf kenname wanni silaa inni bitachuu barbaade gatiinsaa ol kutee jira marginal rate of substitution in the rate which of the consumeriin kun willing asirratti himma dandeettiin isaadhaa kun jechuudha waan san hin dandeenyeef substitute on commodity san bakka buusaa jechuu x yoo duraan x barbaadaa ture for another commodity bakka buusa waayii bakka buusa in without dhagayegaa osiritti without affecting the total satisfaction isuma saniin fedhii isaa maal godha guutachuu danda'u qabaa jechuudha consumeriin san marginal rate of substitution is slope of the indifference curve dha jechuudha kun inni biraa maali complete ordering all possible combination good can be what ordered into perfect indifferent of inferior combination when compare a given combination of good kana jechuun ammagaa faayidaan ilmi namaa takka faayidaa argachuu qabu san jechuudha faayidaan inni argachuu qabu isa argate sanii waliin yookaan walitti dhufu ta'e jechuudha inni dhufe sun isa kanaa wajjin maal wal godhe yookaan gartee faayidaa isaa meeshaalee silaa itti fayyadamu san irratti hundaa'u kan isa gammachiisu kan filannoo isaa madaalu jechuudha kasanii wal fakkaatudha isa sanii wal fakkaatuu danda'uudha qabaa jechuudha asirratti given combination wal cinaa qabee jechuudha combination inferior reefu maal jenne indifference or inferior isa silaa normal gudii san inferior gudiitti jijjiiraa jechuudha isa silaa guddaa san xiqqaan wal cinaa qabee isa san waliin compare wal godhee waliin madaalee waan san eega waliin madaalee booda wanni tun na baastu nan baastu tama daaltu keessaa fudhatee inferior isaa fayyadamee jechuudha yoo normaaliin itti jabaate inferior fayyadamtaa jechuudha asirratti fakkeenyaaf example substitute kagoonu jechuudha fakkeenyaaf koofee indatii hin jenne shaayii bakka buufne reefu amma fakkeenyaa achirratti buna dhugaa turre fakkeenyaaf nuti haraaraa bunaa qabna turre garuu bunni tokkichi qarshii 20 deebi'ee immoo shaayiin qarshii 10 kanaaf waan isiin sun qaaloo itteef wanni ati qabdu baasiin kee kan silaa ati baasuus qabdu qarshii 10 jettee tilmaama waan qabduuf buna dhiiftee shaayii yoo fayyadamte isa kana waliin madaaltee waan silaa satisfaakshinii bunarraa harkatu san dirqama shaayirraayis akka harkatu sammuu keetti himtee waan sanirraa harkachuu jechuudha haala kanaan adeemtii ikoonomiksiin waliin deemtii barnoota haalaan barbaachisaati kanaaf the total utility of consumer depend on what quantity of commodity
fedhii quantity maalirra commodity sanirratti depend ta'eeti total utility kun consumerii isaa milkeessuu danda'u yookanis fedhii isaa guutuu danda'a jechuudha. Garteen maasirratti kanaaf utility is equal to f bracket x1 x2 x2 x3 in continue what xn itti fufaa jechuudha. Addaan hin dhaabbatu. Haala kanaan deemaa wanti kun. Kanaaf walumaa galatti wanta kana wal simsiiftee yookaan wal madaalchiftaa jechuudha. Haala kanaan yoo fayyadamte haala kanaan kan barattu taate bifa salphaadhaan isii hubachuu dandeessa jechuudha. Yeroo kana performance of the transitive or consistent kana jechuun amma sense of the what consumeriin kee perf market basket x to market basket y magaalaa takka deemtee basketii garagaraatti immoo waa bitatta jechuudha. Wanni ati bittu san amma maallaqa hedduun basketii tokko keessatti meeshaa garagaraa ni bitta. Meeshaa basketii tokko keessatti market basketii y keessatti ni fidda perfor y hanga zeetii illee yoo feete shunkurtaa wanta magaalaa jiru kuduraa hunda bitee itti neetee dhuftaa jechuudha. He or she must also dirqamatti prefer x up to z. Wanta sila barbaadu feete isaan hundaa kan guuttatu taate implies that market basketiin keessa maal site preferred to market basket wal madaaluu qabaa jechuudha wanni san. Yookaan x'n y irra guddata yookaan y'in ammoo x irra xiqqaataa jechuudha. Kanaaf meeshaan kee haala saniin kan fidde kun maali? Yookaan wal si harkaa caala yookaan maallaqa ati itti bitteetu ol kuteeti meeshaan san si duraa xiqqaatti sin gammachiisu ta'a yookaan wal hir'isa yookaan ammoo wal dabalaa jechuudha. Yookaan gireetar zaanii ta'a yookaan ammoo leezaanii ta'a jechuudha. Haala kanaan ati dirqama wanti ati qabdu meeshaa sanuu ta'uu godhu limited money incoming kee barbaachisaadha jechuudha. Maatu si daangesse maniin kee ni daangee limited money incoming asirratti maniin kee ni daangee waan maniin kee daangeef jechuudha. Dirqama wanti kun dhageeffadhaa. Maniin kun daangee jira. The consumer is confronted with limited money income so what that optimization of mandatory excellent. Kanaaf wanni maallaqni kee waan si daangeesseef bakka maallaqni kee si daangeessetti atis daangoytee wanna sila wanna san bakka si bu'ee fedhii keessan galmeessuu danda'u. Isa san fayyadamuu qabda jechuudha. Akkuma reefu siin jenne jechuudha. Yoo huccuu guddoo bitachuu barbaadde huccuu gatiin sii guddoo dhiiftee salbaajii keessaa shanfaa bitattee yerootti isan jijjiirrattee itti bashannantee jireenya kee yoo shawwatte fedhii teessan irratti dhaabbattee inkaamii keetii irratti dhaabbattee jechuudha. Inkaamiin kee waan si daangeesseef akkas goote osoo inkaamiin kee hayi dabale fedhiin keetis inkaamuma kee jala ni dabala jechuudha. Kun amma asirratti kootu. This assumption is used to show scarcity concept in economy. Excellent. Kanuma jechuudha wanni biraa takka hin jiru. Maaltu ture asirratti? Wanta wanni kee si daangeesseef assumption garuu assumptioniin kee used to show waanuma ati qabdutti si fayyadamsiise. Garuu ati maaliif wanni kun sittee scarcity hanqina ati qabdurraa konseptiin kun ikonomii keetirra dhufe malee waan biraa takka hin balleessine jechuudha. Kanuma seera ikonomii si keetti. Non-statation assumption. Kana jechuun amma non-statation assumption consumer is what always pay for more than good to less and they are never satisfied or satisfied. Amma gaa akkuma nuti jenne wanti kun jechuudha yeroo takka takka faallaa isaatti argama. Consumeriin kun always prefer more of good to less. Yeroo tokko
good too less yeroo tokko ol kee yeroo tokko gataa waan ati qabdu irratti dhaabbatee jechuudha yeroo incoming kee ol kee inni ni solkaa yeroo fedhii keetii hojii deemaa jechuudha bakka fedhiin kee murteessituudha jechuudha haala kanaan laalii wanta kana sirriitti jala deemadhu hordofadhu hamilee nu ta'ii yoo hamilee taate waan rabbiin laaffiserraa hanga dandeenyu isiniin geenyaa kan barsiisarraa itti fudhattanii waliin akka nama jabaa taatanii jabaa namaa ta'uudhaaf yoo jabaattan jabaa namaa ta'uun keessan hin hafu like share subscribe koomaantii gootanii hamilee akka nu taatan isin beeksisnaa haala kanaan chaanaala Oromootii chaanaala keessan kana jabeeffadhaa yoo chaanaala kana hamileen taaneef chaanaalli kun barnoota biraa oofaatti jira waan ta'eef kana malees kara hojii isaa idileetti ni deebi'a akka inni kun hamileen isinii wajjin kara fuula duraatti isinii wajjin deemuuf like share subscribe comment torbaan kana keessa laallee hamilee keenya kara fuula duraatti waa hunda jijjiirree jechuudha isiniif dhiyeessinaa barnoonni keenya kaarraas kanumaan raawwata gizeetti aanu part 3 unit 1 chapter 1 qabannee isiniif dhiyaannaa nagaan nu jiraadhaan afirra keenya